Sama harka fuune akka moltan jecha Aynaagee Meediyaarraa oduu keenya guyyaa har'aan tanaatiin odeessa biyya keessarraa kan kaanu yoo ta'u TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti walitti bu'iinsi godhamuun dhagahame. Itti dabaluudhaan gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti dhalate ilaalchisee ibsa baaseen guyyaa har'aan tanaa gamtaan Afrikaa ibsa baasuun dhagahame. Gama odeessa bahar gamaatiin muummichi ministeera UK Chaayinaa daawwachaa jiru irratti obbo Tiraamp hanga Tiraamp dallansiisutti ijoo dubbii ta'eera. Muummichi ministeera UK Chaayinaa daawwachuun Tiraamp akka malee kan muufachiise ijoo dubbii har'aan tanaa ta'eera. Gama biraatiin Iraan akka jettetti Iraan araaraafis waraanaafis qophiidha jette. Ameerikaan Iraan gara maritti yoo hin dhufne tarkaanfii irratti akka fudhatamu yeroo dhaadachaa jirutti aangoonni Tarkii waliin mari'achuuf gara Tarkii kan deeman ministeerri dhimma alaa Iraan filannoon lamaaniifuu mariin keenya qophiidhas jedhan. Gama biraatiin dooniiwwan waraana Ameerikaa gara baha giddu galeessaa dhiyaachuu hordofee Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwachuu malti ja'urraa kan ka'e aangawaan dhimma alaa Suudiitii fi Israa'el Ameerikaa keessatti mari'arra jiraachuun isaanii dhaga'ame. Tiraamp akka jedhetti UK akeekkachiisuun Chaayinaa waliigaltee uumuun ishii balaa itti fida jechuudhaan dubbachaa ture. Tiraamp michuuwwan isaa hunda qaraxaa dabalataan doorsisaa jiraachuun UK'n bara 2025 michuu daldala guddaa Ameerikaa kan turte amma immoo doorsisaa UK fi Tiraamp irratti oofaa jiru UK irratti oofaa jiruun UK'n immoo Chaayinaa daawwachuun ishii Tiraamp baay'ee dallansiise. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati babal'ina oduu keenyatiin hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofa. Hordoftoonni keenya kan Aynaagee Meediyaarraa nu hordoftan hundi keessanuu oduuwwan ijoon amma jalqaba. Paartiin mormituu Dimokiraatawaa Simraat Tigraay Simraat gorsa dhimma bahaa Afrikaatti ministeera muummee obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu gareen qaama boodatti hafaa jechuun waamu haleellaa bal'aa naannoo Affaarii fi Gondar waliin gahuu gaggeessuudhaaf qophii xumurameen dhukaasa baneeras jechuun himate. Gareen kun meeshaalee waraanaa bakka awwaalee fi dhoksee baasuun gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti butaa jira kan jedhe Simraat waliigalteen Piriitooriyaa ifatti diigeeras jechuun dabalee himate. Aangawoonni olaanoon duraanii Tigraay TPLF keessaa ba'aniin kan hundeeffame Simraat ibsa kana kan baase raayyaan ittisa biyyaa humnoonni Tigraay walitti bu'iinsa keessa galuun isaanii erga gabaafame boodadha. Akka Reuters gabaasetti mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay gidduutti bakkeewwan naannolee Amaaraa fi Tigraay kan kooti jechuun irratti wal falmanitti walitti bu'iinsi dhalachuun maddeen tikaa fi dippiloomaasii eeruun gabaasaniiru. Pireezidaantiin paartichaa obbo Geetaachoo Raddaan haasaa kanaan dura taasiseen aangoota TPLF fi michoota isaa turan maqaa kanaan waamaa tureera. Paartiin isaa ibsa kanaan waliigalteen nagaa Piriitooriyaa diiguun duula waraana nageenya uummata keenya balarra buusa jechuudhaan dubbatan. Dooniiwwan waraanaa USA'n gurguddoon funyaan Iraan jala gahaniiru. Yeroo kanatti Iraan tarkaanfii waraanaa irratti fudhatamu hambisuuf waa lama gochuu qabdi jechuun dubbate obbo Tiraamp. Iraan akka jettetti araaraafis waraanaafis qophiidha jechuun dubbatte har'a ifatti baate. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaachiin biyya isaanii mariifis waraanaafis qophii ta'uu ibsa Tarkiirraa miidiyaaleef kennaniin beeksisan. Ameerikaan Iraan gara maritti yoo hin dhufne tarkaanfii irratti akka fudhatamu yeroo dhaadachaa jirutti aangawoota Tarkii waliin mari'achuuf gara Tarkii kan deeman ministeerri dhimma alaa Iraan filannoon lamaaniifuu maris waraanas qophiidha jechuun dubbatan. Riippaabilikni Islaamaa Iraan mari'achuuf rakkoo hin qabdu garuu mormii doorsisaa jalatti hin godhamu jechuun ifatti dubbate.
Iraan marii haqa qabeessaa fi sirrii ta'e gochuuf qophii ta'uu dhimma kanarratti Tarkii waliin haasaa akka jiran ibsan. Haa ta'u malee hanga yoonaa gama Ameerikaatiin mariif yeroo murames hin jiru jedhame. Chaayinaan miseensota paarlaamaa UK irra qophii keessee turte kaafte. Chaayinaan miseensota paarlaamaa UK jaharra qophii keessee turte hundumaa kaasuun Chaayinaa daawwachaa kan jiran ministeerri muummee UK Starmer himan. Gaafii fi deebii tolchaniin Starmer uggurri sochii fi qoqqobbiin kun Chaayinaan miseensota paarlaamaa UK irraa as dura Chaayinaan kaasee turte amma booda ka'eeras jedhan. Daawwannaa isaanii fi mariin ministeera muummee Chaayinaa Xi Jinping waliin godhan bu'aa qabeessa ta'uun kan ibsan Starmer Xi Jinping walgahii garee biyyoota 20 G20 UK'n bara 2027 qopheessituun wal qabatee hoogganaan Chaayinaa kun waliigaltee Hoogganaan Chaayinaa kun UK akka daawwatan abdii qaban ibsan. Yeroo ministeerri muummee Beejingiin daawwachuu itti fufee jirutti Doonaald Tiraamp Chaayinaa waliin waliigaltee uumuun balaa itti fida jechuudhaan UK akeekkachiisan. Gama biraatiin UN rakkoo maallaqaa hamaa keessatti kufaa jira jechuun barreessa UN dhaabbanni biyyoota gamtoomanii rakkoo hanqina maallaqaa hamaaf saaxilamuuf akka jiru barreessan dhaabbatichaa Antonio Guterres akeekkachiisan. Odeessa keenya kan biraatiin Afrikaa Kibbaa fi Israa'el dippiloomaatota wal jalaa ari'an. Afrikaan Kibbaa dippiloomaatota ol'aanoo Israa'el duudhaa dippiloomaasii sarbe jechuun yoo ofirraa ariitu Israa'elis tarkaanfii kanaan kaka'uudhaan ergamaa Afrikaa Kibbaa ofirraa ari'uun haaloo baate. Muddamni dippiloomaasii kun kan dhalate wayita ministeera dhimma alaa Afrikaa Kibbaa bakka bu'aa ambaasaadar Charles de Ferris fi Israa'el Ariel Saadimaan ambaasii Israa'el jiruun fudhatama dhoowwatu sa'aatii 72 keessatti biyya gad lakkisee akka bahu itti himame. Sa'aatiiwwan keessatti immoo Israa'el tarkaanfii wal fakkaataa Palestine ambaasaadar Afrikaa Kibbaa kan ta'e Shaawuu Erwaadiin Bineeditti fudhatte. Erga Afrikaan Kibbaa Israa'el Filisxeemota irratti duguuggaa sanyii raawwatte jette manni murtii idila addunyaatti himatte Israa'el kan haalte as hariiroon Israa'elii fi Afrikaa Kibbaa qorreeras jira jedhan. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Hanga xumura sagantaa keenya kan boruutti walitti deebinutti laayik sheer godhuudhaan sabskraayib godhuudhaan nu jajjabeessan.